جتشار النت فكات ملكنا أمون أبا من أشيد قبض أكو يتكوف تجرين تمرمني أما سماليون أنجتان كنا أكتر كنا تكني ولساتنين إسلام تنيلة توباتو كنا بودا كنا نملي على سان فيمو أمو في الفاميلي شانالي بنتة أبا من أشيد بيكاني سما إسان اللي بيكانو يو كبرام موتو إسان بيجي بنتة سبسكرايب نسالة بوته جرا ساعتي بيجي تهين بوتين دا أوتو تكينا لينكي سالة سنيفين كنا كأني شير لا سبسكرايب بتدوران channel إساني نقول جبتني أم ملك كنا لما تاي يوتيوب مكان إساني بنتة guddiftee biniin isinii kennitee jirti finaahi minaan jette sarpiraayiz lamma taasisanillee ammallee deebitanii haadha manaa keessan akkana galateeffatan barbaada haati manaa keessan nama qallaan inni dhugaa rabbii dubartii cimtuu dubartii yaani mana arabaa ta'anii chaanal lama dhiisati chaanal tokko icha guddisu nama beekutu beeka isiin garuu erga arabaatirraa haftee kan hunda gooteerti naa galateeffadha. Maashaallah rakkaa hedduu tokko nama baay'ee tokko nama gammachiisallee. Kana waa'ee YouTube kana so kadura fayyadamaa jirtu yoo kalamata kana immoo hagu jettee asiin geettee jechuudha hedduu tokko immoo waa'ee ulfaataa haga ulfaatu immoo warri hojjetee jedhee sirriitti waan beekuuf hedduu tokko galatoomii hedduu tokko ulfaadhu galanni kee yoomumaayyuu hin dhumu baay'ee tokko si galateeffadhaa jiraadhu jedhan. Hayyee abbaa manaa kee haala kanaan si galateeffachuun ani waan guddaadha jedheet ni yaada. Aatillee akka itti gammadu abdii qaba uumuu teennaa yaada. Gootanii jirtanii jechuudha. Kana hundaayyuu seeneen immoo kana dura isaanii yaamuun qopheessitee gaafii gaafatteedha. Gaafii sanirratti yoo argatanii jedhanii badhaasaa isinii kenna jetteeni waan jetteef. Isaan immoo badhaasa yaanillee qabadhee dhufee jechuudha kana hundaa. Dhugaadha isaan kan hunda hin beekanii badhaasatu jira yoo ammoo firii faamiliin yoo viidiyoo kana deebi'ee gadeessitaate anillee affeer dhumuutu gaafii wayii na gaafatanii umufirii faamiliin chaanaalii isheetti irratti affeertee too gaafii wayii na gaafattee turte. Egaa ashaayyee durri si kennu. Gaafii sanirratti yoo isaan deebii argatan kaardii abbaa dhibbaa badhaasaa jetteeni isaan illee deebii argatanii jiru. Ayyee kun kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan dura uumuu firii faamiliin waan jabaa isiniin gaafanne gaafii kanarratti hin adabamtanillee yoon deebisin yoommotiyyuu deebiftanii badhaafamtan. Adabamuun dura gaafii kiyya chaalenjii kanaan dura maal akka adabamuufi akkuma san immoo atillee egaa namni nama waa gaafatu beekanii yeroo tokko tokko abbaan madarak illee yeroo itti adabamutu jira. Kana jecha dura badhaasa fi kitaabni osoo gaafii gaafatin dura. Gaafii yoo dhabdan afaan arabii waan tokko jettu jechuudha. Ani jedhee ka'ee wanta san jettu yoo jettan immoo kala Rabbi yaada keenya walitti nu haa qabu. Ilmaan tokko taanaan fagoo rakkoo hin qabu. Ilaalcha haasidaa Rabbi irraa qabu. Yaa nama kaayoo qabdu kaayoo kee itti fufi. Kaayoo warra waatii balbala. Tabarakallah. Inshallah akka mooyandee tiniin kaardii kana kan lahamnummootu abdii qabna. Gaafii itti hafuufamu. Gaafiin akkana jedha. Sultan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yookiin khalifaan afraffaan micayyoo isaanii tan isaan kutaa foon kiyyaati jedhaniin kan fuudhe eenyunni jechuudha ilmaan isaanii keessa. Amma khalifaa sasitti maaree? Maqaa isaanii hin qabu. Ati gaafa dakii. Daqiiqaa tokkollee kennuun qooduu gaafii gaafatame deebisuudhaan hin dandeemiin kan ta'u ganurratti qalliin akkasii hin jiru jira. Ani gaafii kana baay'ee Abbaa mammee takka lama
لما فولك لما فولك أنا ايش علي ده والله ما شاء الله وان هدوتا كلمات تولودا ربي يادك يا ولتين وعقبو إما أنتو كتانا فقوركم كبو إلى الجها سيدا ربي نراقبو كلين سنو سيني إني نهاقبو ربي نرادابو وانا محاس جمالك يا سمعت نوفر رواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تداوتو تكينا أكم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين. قبين كنا كارا كم تفوت تجرا قبين كنا كارا موتو كدورا سنرا كنا كيسة واحد وجرا داوتو تكينا كنا كيسة تيجي أمورا وجرا الدان channel كنا مو شير لايك سبسكرايب وجرا نجيبه سنجرا كنا بتشامتي channel أمو سبسكرايب وجرا يعني أكم ماتن إسي يعني كم ريب بنجلو مليارة كقلتو كتاسيلتا أودي كويس دينجرا عشان إنسان عنده سلام سنجراني برنامج كنا واحد بس كيس جرا كسرت تكاتي كمان لنا وان قدّا وان تتكيفه تيه وان قدّا كيس جرا إنسان لا الموت شنو جتورا إنسان موت يا دسمكنا نه كلتي وان تديم إجا ترتيب ما يوتيوبر كينيا بكم تون غير channelي كنا تنفرد عشان نوفرتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتّا أنا وان برامتي بقول بشوف كوبي الرا كنا تجمع شو كنت زنت دعاها ومو فري فاميلي كوبي كنا إجا إسيم بتيرتي أجا ما كنا نكت أبا منا إسي أفيرتي سبرايز كل شدان أجا ما سبرايزين كني تفجر أما كوبي كنا كوبي سبرايز دي إجا كوبي كنا هجا دومات كنا تنترتن أبدي قدام كبا وروني channelي كني كنا أفيسي أكسر مو channelي ومو فري فاميلي تير هاري أتاتن هندي كيسان دفتني سبسكرايب أكبوتن أدرا جولي نورو مولا جبسنا والكابني قال مجني كنت أجيت شافي ملي سبرايزين يرو باي وان كدامو إتينغامة شو في غامة شو كني كان أك غالما كوفي أكو مثلا برومسال لي رابرتان أبدي كنت كبسني جيتا بيدوي يعني أبا منا فري واملي أرابوتين دورسا إجا سلام سنين جدي كلتي مانغرا سبرايز كنا تديمني سنة سنين جشوا بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامي كيسان نو بسنيا ستي نوام نبياني يدو تكو كمريرا يدو تكو باي نتي تولي باي دس نبيرا ساني غلطو ما سنين وكيها بس تنين دي تنفيرو كيساني باي سنغلتي كنا إجا هريان كان كله أكتر دفتني سنين لقى متانو هدو كبداني متانو هدو كبدان سوالين دفتني هريان كان كيسان قاعد دو تاو كيساني باي كودا سنغلتي فدا أمان دبا باي دس نجديرا سوالين namni walii yaadisa hiriyaadhaanis isaanis isinillee akkasuma hiriyaadha daawwattoonni keenyallee jara akkanatti sapiraayiz godhee waa qophii hedduu qopheessan kana dadhabbii hedduu dadhabanii jiranii baay'ee galateeffachuun barbaanna haadha mana isaallee baay'ee haa galatamanii isinis sabskiraayib godhuudhaan dadhabbii isaanii kana gammachiisadha kaan sheer godhuudhaan namni haarawaa taatan jechuudha kan dura sabskiraayib godhanii jirtanii كون اتدبر التسبيح ولا في الدبي ساني كانس ججبيسا وججبيسانا كوبين اتفاق لا كوبين تسير غاتو ما سنجو بالا هاي جيدا وقت تكينا كوبين اتفاق ما كلتي وانين كيكي قونا ارغتاني جرتاني بيجاكي نكيسة كيكين أكسر لي قدرتها كبيرة روا سلطول لي كوجة متأوباتو أكو منادين تكاتو لي وبلي سكينا يرو دراتي mana kiyas dhufanii yeroo duraatiif gara chaanaalitti irratti illee affeeramanii obboleessi keenya kun immoo iyyuu dhukkubsatanii turanii baga nuu fayyitan ka jennu baga nagaalleen gara mana keenyaa kan dhuftan ka jennu keekii kana weelkaam jedhee isaaniif bitee jira keekii kana kunu walumaan hin bannaa isin jedha daawwattoota keenya. Gargaaru? Egaa kana fakkaata obboleessi keenya arguu weelkaam jedhee ni jira. Egaa bifa kana welcome sin jedhanii jennee rakkaaf dhuftoota keenya. Egaa namni kun wanni kun hundi ganni ta'ee fi
waan kun isa madaala jechaa fi miti baay'ee. Wanni kun egaa isa madaala jechuun osoo hin ta'in baay'ee akkuma jirutti daldala deemkate haa bareedumsumaaf jecha isaaf goone egaa akka itti gammadu abdii guddaan qaba jechaa ta'e baay'ee ka'uun hin barbaachisu qophii kennata ta'e ka'uun hin barbaachisu. Keekiin muranii deebi'anii ta'an akka isaan dhaabatanii haasaan hin barbaadu. Egaa ani baay'ee akkanatti dhaabatanillee qophii dheeressinillee jechuun baay'ee hin barbaachisu. Maaliif qophiin guddaa waan hin qophaa'iniif isa madaalu biyaansi kana olitti isa madaala. Maaliif abbaa manaa jechuun kabaja guddaadha. Isheen gama sanirraa affeerteetiin itti gammaduuf akkasumas abbaa manaa isii immoo hamilee ta'uudhaaf jecha abbaa manaa isii affeerteerti. Umuun dhugaa dubbachuuf ta'e nama beektuu fi nama barumsa hedduu namaa kennudha. Ammallee abbaa kabajuu rabbisii haa kabaju. Ani kanarratti isii galateeffachuun barbaada. Asumaan immootu Arabuun abbaan manaa umuun firii faamilii isiifis eeyyamamaa ta'eetiniin gara kaameraa dhufee nu wajjin affeerameetiniin jechuu isaatti fillee baay'ee guddaan isa galateeffadha. Asumaan keekii nu muranii kabajaan deebi'anii akka nu ta'an isaan affeeraa jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya keekiin biyya keenya keessatti illee baratamaa ta'uu baatu akka biyyatti baratameetitti abbaa itti bitameetu mura waan ta'eef obboleessi keenya Arabuun keekii xiqqoof nu muraniitiin gara teessumaatti deebi'u. Baay'ee das nama jedha hordoftoota keenya. Galma ga'u isiniif haa taasisu nama uumuu wajjin illee deebi'ee akkatti affeerameetiniin bakka tokko taa'ee wal dabalateetiniin bakka tokko taa'eetiniin gammachuu kan wajjin godhatu rabbi isin haa taasisu jecha ani kanumaan jechuu barbaada. Baay'ee gammachuu guddatu natti dhaga'ame. Hayyee daawwattoota keenya keekillee muree qammasiisa. Keekiin kun immoo abbaa manaa umuun firii faamiliitiif ani gahaadha jedhee ni yaadu. Sababni isaallee dhugaa dubbachuudhaaf obboleessi keenya kun dhukkubsatanii ammuun chaanaal isaanii irratti illee du'aayi nu godhaan jettee beekti. Ani kana hundaayyuu quba qaba. Kana hunda waan quba qabuuf ani kana olitti oduu isaanii godhee jedhee gammachuun isaan fayyuun isaanii gammachuu keenya hunda garuu mootummaan beektanii biyya keenya keessa wanni hundi ulfaataadha. Barra laaltan jedha. Haga danda'uun yaalee jira. Baay'ee gaariidha garuu bunni irraa fitamaa jiru gootanii jirtanii jechuudha. Kana hundaayyuu seene immoo kana dura isaaniitti yaamuun qophii qopheessitee gaafii gaafatteedha. Gaafii san irratti yoo argatanii jedhanii badhaasaa isinii kenna jetteeni waan jetteef isaan immoo badhaasa yaanillee qabadhee dhufee jechuudha. Yoo ammoo firii faamiliin yoo viidiyoo kana deebi'ee gadeessu taate anillee affeer dhumuutu gaafii wayii gaafatanii umufirii faamiliin chaanaalii isheetti irratti affeertee too gaafii wayii gaafattee turte. Egaa ashaayyee durri si kennu. Gaafii sana irratti yoo isaan deebii argatan kaardii abbaa dhibbaa badhaasaa jetteeni isaan illee deebii argatanii jiru. Ayyee kun kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan dura umufirii faamiliin